fadda waanatina goote atamittina irraa fadda maatina oolte atamittina irraa fadda iddootina qabde iddoo gadi bu'aa kaleessa fuutee ijoollee qabde hin irraanfatamu hin irraanfatamu hin irraanfatamu hin irraanfatamu hin irraanfatamu hin irraanfatamu waanatina goote hin irraanfatamu iddoonatina qabde hin irraanfatamu wolumaa nafsi gidduu hin irraanfatamu hinnatinaan jette hin irraanfatamu oda koonaa duute hin irraanfatamu duwana oolchite hin irraanfatamu kanaafan jaalladhe wanne korra yesuusin kana maalan jedha guddaan jaalladha maalan jedha hin faarfadha maalan jedha guddaan jaalladha no maalan jedha hin faarfadha maalan jedha guddaan jaalladha maalan jedha hin faarfadha kan nama jaallatu tola 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 kan nama jaallatu tola 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 kan nama jaallatu tola tola Yesus duwwaadha wani jaalala Yesus duwwaadha wani jaalala Yesus duwwaadha wani jaalala Yesus duwwaadha wani jaalala Yesus duwwaadha wani jaalala. Kun TV waldaa kiristiyaanaa warra wangeelaa Oromoo Tirondalaag irraa kan darbudha. Waldaan kiristiyaanaa warra wangeelaa Oromoo Tirondalaag magaalaa Trondheim Noorweetti kan argamtu yeroo taatu waldaan kiristiyaanaa warra wangeelaa akka seera biyyattiitti kan galmoofte fi seeraan kan biyyattii keessatti hojii wangeelaa hojjechaa jirtudha. Labsii wangeelaa irratti karaa barbaachisaa ta'een sagalee waaqayyoo dabarsaa kan jirtu keessaa ishee tokko. Waldaan kiristiyaanaa warra wangeelaa waldoota naannoo jiranii wajjinii waliigaltee kan hojjettu itti dabalata isaas immoo tokkummaa waldootii Oromoo warra Awurooppaatiif miseensa kan taate keessattis qooda fudhattee kan hojjetaa jirtudha. Waldaan kiristiyaanaa warra wangeelaa yeroo hundaa sanbata guddaa waaree booda sa'aatii 14:00 jalqabdee sagantaa waaqeffannaa qabdi. Akkasumas immoo yeroo hundaa sanbata duraa waaree booda kaaftee sagantaa jireenya maatii kiristiyaanaaf adeemsa gaa'elaa kan jedhu qilleensa irraan sagalee waaqayyoo barsiisuudhaan maatii kiristiyaanaatiif jireenya isaaniitiif kan barbaachisu barumsa kennaa kan jirtudha. Sanbata duraa ji'atti al tokko waaree booda sa'aatii 14 jalqabdee soomaaf kadhataan kan waaqayyoon dura dhaabattu yeroo taatu biyya lafaarra kan jiraatan amantootaaf warra rakkatan warra dhiphatan hundumaaf kan kadhattu biyyattiif kan kadhattu waaqayyoo kan kaasee waldaa ishee tokkodha. Haa ta'u iyyuu malee waldaan keenya jajjabinaaf gargaarsa waaqayyootiin irra waggaa 10ffaa ishee fixxee waggaa 11 yeroo jalqabdu yeroo ayyaaneffachuudhaaf qophaa'aa jirtu yeroo ta'u kanaaf qophee irra jirti. Kanaaf fuula duratti konfiraansa adda ta'e tokko qopheessuudhaaf yeroo qophaa'aa jirtutti yeroo ta'u innis fulbaana gaafa 20 amma 22tti konfiraansa qopheeffachaa jirti. Kana irratti waaqayyoon akka nuuf kadhattan isin gaafanna. Dhimma konfiraansichaa ilaalchisee yeroo dhiyootti ibsa waan laannuuf obsaan akka nu dhaggeeffattan namootas akka irratti hirmaachuu danda'aniif isiniif hin goona. Egaan iddoon itti argama keenyaa akka afaan warra Noorweejiyaanitti yookiis iddoon itti argama keenyaa akkana jedha Innaresveen 78 lakkoofsi poostaa 758 Trondheim yeroo ta'u garuu yoo nu barreessuu barbaaddu ta'e immoo Birundaales Girindaa 26 758 Yaaqoob Shilee yookiis immoo karaa iimeela keenyaa nu barreessuu barbaaddan oromochurcht@gmail.com yookiis immoo hotmail yoo nu barreessuu barbaaddan immoo eebbaa152010 @hotmail.com yoo jettan
wanti isin barreessitan yaada keessan hundumaa fudhachuu dandeenya. Gaaffiif deebii yoo qabaattanis karaa kana walii deebisuu dandeenya. Walumaa galatti qindeessaadhaaf ogeessi kaameeraa keenyaa obboleessa keenya Aadam Jaalatooti. Innis Afeedis Stuudiyoo irraa kan nuuf hojjetudha. Waaqayyo waaqa irratti lafa irratti maqaan isaa kan eebbifame ta'u. Waaqayyo sana eebbisu hordofaa. Gooftaa Yesuusiif galanni bara baraan haa ta'u. Kabajamtoota jaallatamtoota saba Waaqayyoo amma immoo har'aa irra deebi'ee sagalee Waaqayyoo wajjiniin waa'ee jireenya maatii kiristiyaanaaf adeemsa gaa'ilaa kutaa 3ffaan isin wajjiniin barachuu barbaada. Haati manaa abbaa manaaf abboomamuu qabdii jechuun maal jechuudha kan jedhurran dubbii kana dhaabee turbe. Abboomamuun walitti dhufeenya gaa'ila keessatti faayidaa guddaa qaba. Waliif abboomamuun jireenya maatii keessatti iddoo guddaa akka inni qabu sagaleen Waaqayyoo nu ibsa. Akkuma beennu oppotaasoo jechuun afaan Giriikiitiin afaan warra Giriikiitiin oppotaasoo jechuun Efesoon boqonnaa 5:24 irratti akkuma arginu kan akka saatii kan inni akka saatii yookiis kan inni ibsame jala of galchuu yookiis ajajamuu yookiis abboomamuu kana kan jedhu of keessaa qaba. Jala of galchuu, ajajamuu, abboomamuu jedhamu. Karaa biraatiin immoo maalni wal dhaga'uu, wal dhaggeeffachuu yookiis immoo waliif abboomamuu. Inni sadaffaan immoo jaalala waliif qabaachuu isa jedhu of keessaa qaba. Ajajamuu yookiis immoo abboomamuun walirraa hin cinne ta'uu qabaachuudha. Kan ta'e mul'isa. Yeroo hundaa hamma jiranitti hamma biyya lafaa keessa jiraatanitti kan argisiisu jechuudha. Kana gochuun immoo abboommii Waaqayyoo jala of galchuu isaanii argisiisa. Abboommii Waaqayyoo kunis immoo karaa biraatiin akka inni ta'ee mul'atu kan argisiisu qaba. Yaaqoob boqonnaa 1:21 fi boqonnaa 4:7 irratti ilaaluu dandeessu. Har'a addunyaa kana keessatti waldiddaan kan inni uumamaa jiru sababa maaliitiif akka ta'e in argama. Gaa'ila keessatti ga'een abbaa manaaf ga'een haadha manaa maal akka ta'e addaan baasanii beekuu dhabuu irraa kan uumamedha. Baay'een isaanii dubbii Waaqayyoo akkuma torbee dubbadhee cookkoo waan dubbisaniif jireenya bultii isaaniitiif iddoo kennuurra jireenyi bultii isaanii sababa kanaaf gad adeema. Ajajamuu dhiisuudhaan gadaantummaan kan itti dhaga'amu itti fakkaata. Haati manaa abbaa manaatiif ajajamuun gadaantummaa waan itti fakkaatuuf ulfina Waaqayyoo isaan gidduudha akka inni mul'anne kan godhu keessaa isa tokko jechuudha. Jaalalli kan inni gabbachuu danda'uuf kan inni mul'achuu danda'u yoo wal dhaga'uun jiraate duwwaa jaalalli gidduu isaaniitti gabbata. Wal amanuun isaanii kan inni cimsuu danda'u, waliin jiraachuu isaanii kan inni mul'isuu danda'u, waliif abboomamuu isaanii kan mul'isuu danda'u, jaalala waliif qabaachuu isaanii kan mul'isuu danda'u, sagalee Waaqayyoo irra dhaabatanii yeroo waliif abboomamuu danda'anidha jechuudha. Sagalee Waaqayyoo kan immoo nuu dhugamusa. Namni dubbii Waaqayyoo dhaggeeffatu karaa dogoggoraa irra deemu. Namni dubbii Waaqayyoo duukaa adeemu dogoggorri tokko keessatti badaan argamu. Sababa jaalala isa Kiristoos karaa Kiristoos Yesuus sana arganne sanaafiti kan walitti mi'eessanii walii wajjin jiraachuun jira jechuudha. Jireenya bultii keessatti walitti mi'eessanii walii wajjin jiraachuun, waliif abboomanii wal dhaga'anii walii wajjin jiraachuun jireenyi isaanii akka mi'aawu godha jechuudha. Walitti mi'eessanii jiraachuu, wal kabajuu, waliif abboomamuu, wal fudhachuu, wal jaallachuu jireenya isaanii gaarii akka inni godhu beekuu qabu. Kanaafiyyuu abbaan manaaf haati manaa Waaqayyoon
amanatu qajeelfama dubbii waaqayyoo fudhatanii akka isaan deemaniif sagaleen waaqayyoo nu gorsa. Maqaan waaqayyoo kan eebbifamu ta'u. Mee asirratti gaaffii tokko isin gaafadha. Nama meeqatu isin keessaa abbaa manoota keessaniif iddoo laattu? Nama meeqatu haadha manoota keessaniif iddoo laattu? Nama meeqatu wal kabaju? Nama meeqatu fedhii ofii walii hedduu? Nama meeqatu isin waaqayyo maal naan jedha jedhu beektu? Yoo kanan goone ta'e wal dhaga'uun jiraata taanaan dubbiin waaqayyo jireenya koof jireenya keessan keessatti iddoo guddaa qaba. Maqaan waaqayyo kan eebbifame ta'u. Inni arfaffaan gaa'illi eebba waaqayyooti. Irra deebiin jedha. Gaa'illi eebba waaqayyooti. Duraan gaa'illi waaqayyoon akka jalqabamee dubbatneerra. Eden gannat keessatti Addaamii fi Hewaaniin akka inni jalqabame. Kana booddee waaqayyo isaan akka eebbisee, akka isaan baay'atanii, akka isaan lafa guuran, akka isaan biyya lafaa hundumaa irratti bitan waaqayyo isaan eebbisee kenna. Warri wal fuudhanii dhiirri tokkoof dubartiin tokko eebba mataa isaatii danda'e of keessaa waaqayyo biraa argatu jechuudha. Abbaan manaa tokko, haati manaa tokko yeroo wal fuudhanii, yeroo walitti dhufanii eebba tokko waaqayyo biraa argatu. Gaa'illuu eebba waaqayyooti. Gaa'ila sanaan wal argachuun isaanii. Lammaffaa ijoolleedhaan eebbifamu. Eebba Abrahaam eebbifame sanaan eebbifamu. Sadaffaa ba'aa walii baachuudhaan eebbifamu. Ba'aan akka inni itti hin ulfaanne, abbaa manaatti akka hin ulfaanne, haadha manaatti akka hin ulfaanne wal harkaa fuudhuudhaan eebbifamu. Arfaffaa rakkoo walii hirmachuudhaan eebbifamu. Rakkoo abbaan manaa qabu, haati manaas qabdu wal harkaa fuudhu jechuudha. Harki kun yoo dhukkufate harki bitaa fayyaa miti. Harki bitaan gargaaruu qaba. Harki bitaa yoo dhukkufate harki mirgaan gargaaruu qaba. Kanaaf wal gargaaranii waan wajjin jiraniif isaan lamaan tokko waan ta'aniif jechuudha. Wanta qaban immoo waliif hiruudhaaf, walii wajjin nyaachuudhaaf waan qaban, waan fidan, waan horatan, waan keeyatan kan keenyaadha. Kootiidha utuu hin kan keenyaa isa jedhamu shaakal akkasii akka isaan qabaatanidha. Waaqayyo eebba kana uume jechuudha. Kanaaf ta'uu isaatiif ilaallagaa. Kan waaqayyo filee, kan waaqayyo walitti qabee, kan waaqayyo isaanii walitti filee jireenya isaanii mi'eeffatanii akka isaan jiraataniif waaqayyo eebba kana kaa'e jechuudha. Hir'ina adda addaa qabaachuu hin danda'u. Hir'ina walii isaanii himuu hin danda'u. Waan nama leeyyaas tokko gochuu danda'u. Ta'a kun yaada waaqayyo ala ta'uu danda'a. Akka kun hin taane. Hir'ina walii isaanii akka walitti hin lakkoofne sagaleen waaqayyo hin dubbata. Kan nama yeellaasisu akka walitti hin dubbanne. Waan nama leeyyaasu, waan nama ceegga'u, waan kabaja hin qabne, waan ulfina hin qabne. Maal abbaan manaa haadha manaa isaatiif ulfina. Waan ishee jibbisiisu waan isheef hin taane walitti dubbachuu miti. Isheen waa'ee abbaa manaa fi haadha manaa abbaa ishee abbaa manaa ishee waan isa jibbisiisu waan isatti hin tolle dubbachuu hin qabdu. Kun eebba waaqayyo wanta ta'ee fi eebba sana walii wajjin akka isaan wanta kan godhu keessaa tokko jechuudha. Kana duwwaas immoo miti dhalli kan nama dhalattu eebba waaqayyooti. Waaqayyo dhalaan illee nama eebbisa karaa kanaan nagaa waliif akka isaan qabaatan illee godha. Garaa walii isaanii akka isaan cibsan godha. Eebba waaqayyoo keessatti nagaa qabaatanii akka isaan jiraatan godha jechuudha. Kun eebba waaqayyooti. Warri wal fuudhan gaa'ela keessa eebbatu jira jechuudha. Firatu dhalataa, namatu dabalamaa, qomoo baay'ataa, ilaala ijoolleen baay'ataa, eebba dabalama. Eebba. Warri wal fuutan, warri walii wajjin mana qabdan, warri waaqayyoon sodaattan, warri mana keessan eegaa jirtan, isin warra eebbifamtanidha. Eebba waaqayyooti. Of jalaan diiginaa. Waaqayyo kana keessattis eeguu barbaada. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame ta'u. Qabxiin inni shanaffaan koo gaa'illi itti gaafatamummaa guddaa qaba. Gaa'illi itti gaafatamummaa guddaa qabaachuunsaa maayinni tokkoffaa itti gaafatamummaa duukaa gammachuu qaba. Gammachuu ammana hin jenne of keessaa qaba. Kan dhuma hin qabne of keessaa qaba.
itti gaafatamummaa waaqayyoo biraa fudhatamee jira jechuudha. Gaa'ila kana itti gaafatamummaa guddaa kana waaqayyoo biraa fuune jechuudha. Nama biraa miti. Waaqayyotu kenne jechuudha. Ilaalaa. Hewaaniin gara Addaamitti kan geesse waaqayyo itti gaafatamummaa Addaamitti kenne. Nus har'a haadha manaa keenya qomoo biraa keessa kan turte gara qomoo keenyaatti yeroo fidnu haadha manaa kan hin beekne, kan amala ishee hin beekne, kan yaada ishee hin beekne finnee yeroo ofitti daballee yaadaaf qalbii keenya keessa gashinee jennu ilaalaa itti gaafatamummaa guddaa qabna jechuudha. Isa waa'ee sana fuula duratti walii wajjin ilaalaa deemna. Jireenya jiraatanii hin barreeti kan itti jiraatan ta'a jechuudha. Jireenya arganii hin beekne, jireenya shaakalanii hin beekne, ulfina arganii hin beekne keessatti argatu jechuudha. Itti gaafatamummaa abbaa manaa fi haadha manaa kan mul'isu ta'a jechuudha. Gaa'illi itti gaafatamummaa qabaachuunsaa. Shaakala dur hin beekne akkatti shaakalan godha. Itti gaafatamummaa guddaa akkuma isiniin jedhe qabna. Ulfinaaf kabaja kan qabu ta'a. Fira kan namaa baasu ta'a. Akkasumas immoo of qabuullee nama barsiisa. Eenyummaallee nama barsiisa. Ulfinumallee namaaf kenna waan isin dhabu. Qeerrummaarraa gara subbummaatti darbuun illee jira. Nama guddaa ta'uun jira jechuudha. Kana duwwaas immoo miti obsa akka qabaa bakka itti baratanidha. Obsa lafatti baranidha gaa'ila keessatti. Obsa baratu. Ulfina lafa irratti qaban, ulfina nama gidduutti qaban, jireenya nama biratti kabaja qaban, nama bultii qabu, nama abbaa manaa fi haadha manaa ta'e namni callu malee qubatti hin dhabu. Ulfinaaf kabaja qaba. Abbaa baluu fi haadha baluu waan jedhamu kabaja qaba jechuudha. Ulfina sanatti akka inni qabu agarsiisa jechuudha. Ulfina lafa irratti argatanidha. Bakka itti horanidhas immoo gaa'illi waan baay'ee of keessaa qaba. Gaa'illi waan eegamudha. Waan eegamuu qabudha malee waan calluma jedhamee gatamu ta'uu hin qabu. Seera waaqayyoo dhaabee lafarratti kan ittiin eegamudha. Waaqayyoo seera kana lafarratti dhaabeera. Namooti immoo eeguun kan isaanii malu keessaa isa tokko jechuudha. Waliif abboomamuu bakka itti baranidha. Eebba isa dhuma hin qabne, isa nyaatamee hin dhumne, gammachuu isa dhuma hin qabne kan itti argatanidha. Yoo karaarraa jal'ate garuu balaan isaa cimaadha. Yoo karaarraa jal'ate irra deebiin dubbadha. Yoo kabaja hin qabu ta'e, yoo wal hubannaa hin qabu ta'e, yoo walii wajjin deemuu hin qabu ta'e balaan isaa cimaadha. Madaan isaas immoo fayyina dafee hin arganne. Kan jireenya namatti hadheessu ta'a. Balaa guddaadhaaf kan nama daangessu ta'a. Miidhaa guddaa ofirrattis ijoollee ofii irratti illee kan fiduu danda'u ta'a. Yoo eegamuudhaa baate. Kanaaf akkan eegamu isa waaqayyo isinitti kenne akka isin eeddaniif, isa waaqayyo isinitti kenne akka sirriitti qabdaniif kan isin gorsuu barbaada. Yoo eegamuu baate garuu madaan isaallee deebi'ee fayyuudhaaf yeroo dheeraa fudhata. Nama baay'een beekaa. Nama waggaa 25 wajjin jiraate ijoollee wajjin horan eega fixanii, eega wajjin horanii, mana wajjin qabu, jireenya wajjin qabu, hundumaa wajjin qabu, otoo wajjin qabanii deemanii waggaa 25 booddee garaa ba'anii yeroo naan jedhanii baay'ee garaan koo namin gadde baay'een jira. Obboloota koo warra akkasii fayyinaan miti kun badiidhaan malee walii wajjiniin gaarii jiraatanii waa baay'ee walii wajjin hirmatanii rakkina ofii walii wajjin hirmatanii dhiphina ofiitti walii wajjin hirmatanii waa baay'ee walii wajjin darbanii waggaa 25 wajjin jiraatanii yeroo garaa ba'anii kun jireenya maalii akka isaan jiraachuu barbaadan garuu nama gaddisa. Seexanni takka laphee namaa keessatti wanti isheen hin dubbatin, wanti isheen hin aarsin, wanti isheen hin facaasin hin jiru. Obboloota koo eeggadhaa laphee keessan. Bultii waaqayyo isinitti kenne sirriitti eegaa. Haadha manaa waaqayyo isiniif kenne sirriitti eegaa. Mana waaqayyo isiniif kenne sirriitti eegaa. Bultii waaqayyo isiniif kenne sirriitti eegaa. Kunuunsaa. Takka utuu hubatiin waa'ee bultii keenyaa hammina dubbanne hamaa ofitti taasifna.
afaanuma keenya takka dubbiin afaanuma keenya keessaa ba'e afaanuma keessan keessaa ba'eeti garmalee karaa dheeraa nama deemsisa. Gatii nama kaffalchiisa. Afaan ofii eeggachuun ba'e sababtoonni keessa. Dhugaaf qajeelummaadhaaf manuma sana ijaaruudhaaf of dhaabuun ba'eessa jedheetan dubbii kun dubbachuu barbaada. Waaqayyoon isin haa eebbisu. Kanaaf yoo ta'u baatee egaa quuqaan isaa cimaan halkan irriba namaaf hin kennu yoo diigame jibbisaa karaa naman dabarsu of eeggadhaa. Waaqayyoo jireenya keessan akka isin eeddaniif bara hamma bara baraatti isin haa eegu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Akkan firan qabne hubattee akkan naman qabne hubattee akkan humnan qabne hubattee naa dhuftee ariifattee. Si galateeffata, si galateeffata. Arrabni koo si galateeffata, si galateeffata. Lubbuun koo si jajateen kufu, maqaa kee faarfata. Lubbuun koo si jajateen kufu, maqaa kee faarfata. Galata keessicha nu leellisa, jajjachuun danda'u. Galata keessicha nu leellisa, jajjachuun danda'u. Addunyaa tallabsi godhee labsa, hundumtuu haa dhaga'u. Addunyaa tallabsi godhee labsa, hundumtuu haa dhaga'u. Eebbifamii, Ammasamas, leellifamii, Ammasamas, faarfatamii, Ammasamas, waaqeffamii, Ammasamas, eebbifamii, Ammasamas, leellifamii, Ammasamas, faarfatamii, Ammasamas, waaqeffamii. Ammasamas. Harka kee galata jecha nabee malee kun yuutna deebii tokkoon qabu ani waan jedhu sammuu kootiin olii maaluma si godhu raajiidha kan kee gurraajidha raajiidha raajiidha kan kee gurraajidha 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 Rajida, Rajida kanke gurrajida, Rajida kanke gurrajida, Rajida kanke gurrajida, Rajida kanke gurrajida. Arrabni koo si galateeffata, si galateeffata. Arrabni koo si galateeffata, si galateeffata. Lubbuun koo si jajateen kufu, maqaa kee faarfata. Lubbuun koo si jajateen kufu, maqaa kee faarfata. Galata keessicha nu leellisa, jajjachuun danda'u. Galata keessicha nu leellisa, jajjachuun danda'u. Addunyaa tallabsi godhee labsa, hundumtuu haa dhaga'u. Addunyaa tallabsi godhee labsa, hundumtuu haa dhaga'u. Eebbifamii, Ammasamas, leellifamii, Ammasamas, faarfatamii, Ammasamas, waaqeffamii, Ammasamas, eebbifamii, Ammasamas, leellifamii, Ammasamas, faarfatamii, Ammasamas, waaqeffamii. Ammasamas.
Simbaafadhalaa fadhiite barri gadda koo darbeera biyyaan galataa galeera ergaadhaan koo jibbite simbaafadhalaa fadhiite barri gadda koo darbeera biyyaan galataa galeera isa na guddisee harka kee galata jecha nabee malee kuniyyuu tinnaata deebii tokkoon qabu ani waan jedhu sammuu kootiin olii waan masiinu raajida kan kee gurraajida raajida raajida kan kee gurraajida raajida kan kee gurraajida raajida kan kee gurraajida raajida kan kee gurraajida galata simbaafadhalaa fadhiite barri gadda koo darbeera biyyaan galataa galeera ergaadhaan koo jibbite simbaafadhalaa fadhiite barri gadda koo darbeera biyyaan galataa galeera ergaadhaan koo jibbite simbaafadhalaa fadhiite barri gadda koo darbeera biyyaan galataa galeera eebbifamii leellifamii faarfatamii waaqeffamii eebbifamii leellifamii faarfatamii waaqeffamii